Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soof Maraappi bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo gabaabduu kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu ittiin argachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa viidiyoo gabaabduu kana keessatti dhaggeeffattoota kan koo shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu tokko qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwattan aappii kana eessa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti shabakaa bilaashaa kana argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Ani moyedha channel kan ko Soof Maraappi irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisuu nama hunda dura akkasin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan ko viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyadanii tajaajila jettanii yoo yaaddan share like gochuu hin irraanfatinaadha. Gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursitanii aappii shabakaa bilaashaa isiniif hojjetu kana eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Aappiin kun haarawaadha. Akka ajaa'ibaatti shabakaa bilaashaa hojjeta. Aappii kana argachuudhaaf bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan mata duree irratti yookaan mallattoo V kanarratti kilik gootanii ergasii description jala isin keessaa ergasii immoo barreeffama more jettu kana kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo aappicha asitti qombuufadhaa kan jedhu jalatti liinkiitu argama. Liinkii kanarratti kilik gochuudhaan argachuu ni dandeessanii. Karaa biraatiin immoo koomantii irra seentanii bakka jalqabaa irratti koomantii irratti piin isiniif godha jechuudha. Aappicha asitti qombuufadhaa kan jedhu jalatti liinkiitu argama. Liinkii kana cuqaastu. Ergasii gara fuula kanaatti isin geessa kana keessa gad dhuftan jechuudha. Aappii kana buufachuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo barnoota adda addaatu jira. Aappiiwwan adda addaa asirratti galakkisaa jira. As keessallee seenuudhaan aappiiwwan adda addaa argachuu ni dandeessu. Akkana keessa gad dhuftanii gara dhumaa irratti dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo barreeffama download jettutu argama. Ishee irratti kilik gootanii yoo haala kanaan isin dhufe close jettanii ergasii immoo gara fuula kanaatti isin geessa. Ammas akkana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo barreeffama install jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin geessa dhaggeeffattoota kan koo aappiin kun haarawaadha. Aappii kana gabbuufattanii install gootan gara balbala keessaniitti jechuudha. Install gootanii egaa dhaggeeffattoota kan koo aappii kamiyyuu karaa nama isinitti agarsiisu kanaan buufadhaa yookaan immoo direct play store irraa ni buufannetan aappii sirrii hin taane buufattanii ergasii immoo akka naaf hin hojjenne jechuun hin danda'amu. Sababni isaas wanta isinitti agarsiisu kana hojjechuun murteessaadha. Sababni isaas aappii sirrii liinkii isaa description fi koomantii jala isiniif kaaya waan ta'eef. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo barreeffama open jettu kanarratti kilik gootanii keessa seentan jechuudha aappicha. Egaa aappichi kana fakkaata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo update godhaa isiniin jedha yeroo jalqabaatiif jechuudha. Welcome to Gulf Tunnel VPN isiniin jedhe ergasii immoo update kan jedhutu argama. Update kan jettu kana kilik gootanii ergasii immoo aappii keessan update isiniif godha success isiniin jedha jechuudha. Ergasii immoo open gochuudhaan ammas aappicha keessa seentanii bifa haarawaan jechuudha. Egaa aappichi keessa yeroo seentan kana fakkaataa dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo sarara sadii kana tuquudhaan illee akkuma asirratti argattan update kan jedhu argama. Isarratti kilik gootanii update gochuu dandeessanii. No already update waan gooneef rakkoo hin qabu. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Isa jalqabaa kana auto select server irra yoo ta'e asumarratti dhiiftanii yookaan immoo kilik gochuudhaan auto select server kan jedhu kana irra gootan kan jalqabaarra jechuudha. Isa gidduu irratti argamu kana immoo dhaggeeffattoota kan koo isarratti kilik gootanii ergasii akkuma asirratti argattan Zain Free ni hojjeta, Jawin Freedha, Libaaraan ni hojjeta, mobaayiliin abbaa riyaala 60 fi abbaa riyaala 39 ni hojjeta, Yaaqut irratti Freedha ni hojjeta. Sawaan yeroodhaaf gadi lakkifamee rakkoo hin qabu. Zain illee warroonni bittaadhaan itti fayyadamtan asirratti argachuu ni dandeessanii dakka kana irratti ni argama jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa walumaa galatti aappiin kun kan hojjetu Zain irratti Freedha ni hojjeta, Jawii irratti Freedha ni hojjeta, Libaaraa irratti ni hojjeta, mobaayilii abbaa riyaala 60 fi abbaa riyaala 39 irratti ni hojjeta, Yaaqut irratti ni hojjeta jechuudha. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaadha. An Zain irratti isinitti agarsiisa. Asin kanaaf bifuma nama isinitti agarsiisu kana itti fayyadamtanii Zain Free VIP kan jedhu kana ni filadheera. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo sa'aatii itti dabalachuu barbaadan add time kan jedhu kana kilik gootanii ergasii immoo xiqqoo ni tura. Ergasii beeksisa isinii fida jechuudha. Beeksisa san daawwachuudhaan sa'aatii itti dabalachuu ni dandeessu. Egaa hojii eegalchiisuudhaaf amma immoo dhaggeeffattoota kan koo connect kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii okay jettanii egaa akkuma asirratti argattan connect gochuu irratti argama. Waiting for server isiniin jedha. Xiqqoo ni eegdan. Egaa akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo connected naan jedhee jira. Asirratti lakkaa'u irratti argama. Egaa aappiin kun haala kanaan wal quunnamsiisuudhaan itti fayyadamaadha. Sa'aatii 2 isiniif kenna yeroo jalqabaatiif jechuudha. Egaa sa'aatii dabalachuu barbaadanis add time kan jedhu kana kilik gootanii ergasii asirratti dhaggeeffattoota kan koo search isiniif godha. Ergasii immoo beeksisa san ilaaluudhaan dhaggeeffattoota kan koo sa'aatii dabalachuu ni dandeessanii. Egaa aappii kana buufachuudhaan ammuma tana dhaggeeffattoota kan koo shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu kanatti fayyadamaadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaataa karraa baratanii fi akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.